Shalom, harka fuunee miseensonnii fi hordoftoonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha. Marvel Wise Tuubii irraa har'ammoo isinii qabadhee kanan dhufe gaafiidha. Gaafii 30 egaa boqonnaa tokkoffaa Ikoonomiksii irraa haaluma kanaan boqonnaadhaan gaafii kan hojiin hojjechaa deemnu ta'a. Egaa inni guddaan barattoonni qabxii gaarii fiduu kan danda'an yoo gaafiidhaan faamilaa ta'anidha. Akkasumas immoo gaafii baay'ee irra deddeebi'anii hojjetan akka ta'anis nan amana. Akkasumas immoo riisarchiin garaagaraas akkasuma kan inni jedhu. Egaa baroota darbe waggoota 3 yookaan 2 darban keessatti manneen barumsaa Oromiyaa keessatti argaman baay'een isaanii manumti barumsaatu akka kufeedha kan inni dubbatamaa ture. Kan jechuun barataa tokko lama kufuu odoo hin taane manni barumsaa barataa tokko dabarsiisuu akka dadhabee hin dhaga'amaati ture intiraans irratti. Kanaaf anis kana beesdi godhachuudhaan kutaa 9 fi kutaa 10 histirii fi ji'oogiraafii oolli kaarikulamii irraa akkasumas immoo 11 fi 12 niw kaarikulamii irraa ikoonomiksii immoo niw kaarikulamii 11 fi 12 kan of keessatti qabatu hojjennaa jechuudha. Gaafii garaagaraa wajjin hojjennaa keessattuu telegiraam irratti ijoollee wajjin kan barannu irratti jechuudha. Gaafa irratti baay'ee kan nuti turru. Kanaaf ammamee paartii tokkoffaa sin agarsiisee akkamitti gaafis akka laalta sin agarsiisa. Akkuma baratame YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keenya nama hin barbaachisan hundi jettan biraa akka ga'u gochuu hin dandeechu. Akkasumas immoo tiyyuu gaafii namarraa hojjechaa jiru kana nuti isaa jechuudha. Telegiraama kootirraa hin argattu Marvel Wise Tube kan jedhurraa nama 700 ol kan qabu jechuudha. Subscribe telegiraamni koo isarraa hin argattu. Akkasumas immoo YouTube birootiin akka dogongora YouTube fakkaatan Marvel Wise Tube jedhu waa'ee jiruu fi inni kan kooti miti kan koo nama 1000 ol subscribe 1000 ol kan qabu akka ta'e akka beektan jechuun barbaada. Egaa gaafii kana yommuu hojjettan hundumti keessanuu dursaatii of ilaala ani deebisaa tanan kanan deemu sekondii 3 sinifan kenna gaafii tokkooni yoo sekondiin immoo sin jalaa kan gabaabbatu ta'e gaaficha puus godhaati yookaan dhaabati ilaalaa jechuudha kanan ani barbaadu. Egaa gaafii tokkoffaan akkas jedha. What is the focus of microeconomics? Egaa what is the focus of microeconomics? A. Individual education making of economic unity. B. Aggregate behavior of the economy. C. Market interaction at the macro level. D. Government regulation in specific sector. Egaa isa kanarratti jechuudha. Gaafii akkanaa kunoo dhufe amma akkamitti deebisnu kan jedhu mee gaafii keessa yaala sekondii 3 siniin kenna. Deebinsaa biitaa akkamitti biitaa kan jedhu deebisnu amma waa'ee macroeconomicsiti. Economicsii keessatti bakka meeqatti qoodama jennee dameen economicsii bakka gurguddoo lamatti micro fi macroeconomicsii. Macroeconomicsii waa'ee maalii qo'ata inni irra aggregate yookaan immoo akka walitti qabaatee qo'atu. Microeconomicsii kan jennu immoo waa'ee tokkoon kan qo'atu. Meegaa fi kana keessa haala luka. Tokkoffaa individual jedha bakka individual kan jedhu kun amma micro akka ta'e lafa kaa'a. Inni sirratti argamu in micro level jedha. Umarrattu micro level market interaction micro level jedhu innis micro qo'ata jechuudha. Akkasumas immoo government regulation in specific sector kan jedhu maal inni tokkoon jechuu isaati. Kanaaf inni kunniin microeconomy kan bakka bu'anidha. Aggregate behavior immoo akka walii qabaatti. Fakkeenyaaf mee ibsa isaa halaal. What factor determine flow of total output in the economy overall? Egaa kan inni qo'atu jechuudha. Kan inni macroeconomy qo'atu faaktaroota akkamiitu economy walitti akka walii galaatti economy overallitti sosochoosuu danda'a kan jedhu. Tokko lammaffaa how can the nation increase its rate of economic growth? Economic growth biyyi takka akkamitti guddisi biyya kun akka nationitti akkamitti guddisi kan jedhu macroeconomics qo'ata. Akkasumas immoo what do output and employment sometimes fail? Sababii maaliitiif output fi employment fail ta'a kan jedhus kan qo'atu walitti qabaadha. Kunis ammalaa output fi employment akka biyyaatti kan jedhu yoo ta'e inni kunis maalidha inni macroeconomicsdha. Case inflation fi akkamitti control goona kan jedhu inflation kan mudatu naannoo tokko miti akka biyyaatti waa'ee ta'eef inni kunis kan qo'atu macroeconomicsdha. Akkasumas immoo how do government policy affect output and employment inflation and growth? Egaa amma outputiin unemploymentiin inflationin kan inni mudatu akkamitti akka biyyaatti. Kanaafuu mootummaan poolisiin inni baasu akkamitti wantoota kanneen affect gochuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Inni biroo immoo how can business cycle down term be managed? Egaa business cycle kan jennu kunis akka naannoo tokkotti kan mudatu duntaan akka biyyaatti mudata waa'ee ta'eef inni kunis macroeconomy dhaan kan inni qo'atamu. Akkasumas immoo how that the domestic economy interaction with the rest of the world kan jedhu simaadhaan qo'atama. Domestic kan jennu kun akka
biyyaa fi biyyoota biroo wal dorgomsiisuu akkasumas immoo interact akka taasisudha waa'ee ta'eef inni kunis akka biyyaatti jechuudha. Gaafiin kanaafuu maali ta'a gaafiin kuni bii ta'a jechuudha. Kanaaf gaafilee amma jiran kana gaafa hojjennu tokko akka 30 kan hojjennu boqonnaa tokkoffaa guutummaan guutuutti akka kafar goonutti kan isin ilaaluu qabdan. Kafar goonee bira hin dabarraa jechuudha. Kanaaf gaafii tokkoffaa maal ta'a? Bii ta'a jechuudha. The answer will be B. Gaafii lammaffaatti haa dabarru. Gaafii lammaffaan akkasitti. Which of the following is not the central microeconomics question? Gaafii central question microeconomics kan hin taane kamidha? Gaafii lammaffaa kana wal qabata. Amma ibsinee bira dabarreedha. Salphumatti deebisuu dandeechu kana. How can the nation increase its rate of economic growth? B. Why does output and the employment sometimes fail? C. How does household make consumption decrease? D. What are the case of inflation and how can it be controlled? Kamidha as keessatti central microeconomics question kan hin taane kamidha kan jedhu deebii keechaan irra kaa'a. Deebiitti yommuu deemnu amma tokko tokkoon yommuu ilaallu jechuudha. As keessa hundumti isaaniitu iyyuu sadi jechuudha. Microeconomics jalatti kan qo'ataman ta'anii tokko garuu microeconomics jalatti qo'atama. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? C ta'a. Maaliif C ta'e? Amma akka dura sila ilaallisan gaafii tokkoffaa irratti akka ilaallisan neeshiniin kan akka biyyaatti waa'ee ta'eef neeshiniin increase kan gootu akka biyyaatti microeconomics. Output fi employment maaliif fail kan ta'a kan jennu amma unemployment fi output akka biyyaatti. Household kan jennu kun individualidha. Kanaafuu consumption namni dhuunfaa tokko taasisuudha. Diirratti immoo keezin inflation how can control kan jedhu kun immoo akka walitti qabaatti waa'ee ta'eef kan microeconomics jalatti qabamu maalidha yeeshiin Cdha jechuudha. C. The answer C. Related gaafii tokkoffaadha wal qabata waa'ee ta'eefan salphumatti bira darbe. Gaafii sadaffaan akkasii. Which approach is used to calculate GDP by summing up of personal consumption, gross private domestic investment, government purchase of goods and service and net export? A. Product approach. C. Income approach. B. Expenditure approach. D. Distribution approach kan jedhudha jechuudha. Deebii keechaan irra kaa'a. Tole gaafa kana laallu amma approach meeqatu jira kan ittiin GDP measure ittiin goonu sadiitu jira. Deebiin kun maal ta'a? Deebiin kun B ta'a. Tokko tokko laala approachin sadii jira. Amma asirratti kan jiru kun personal income consumption plus produced investment E plus government C plus net export kan jennu plus net export walitti kan qabatu kun eenyudha inni expenditure approach dha. Tokko tokko naalaallume ibsa isaatiin bakka sadiitti qoodama jenneerra. Approachin kunniin bakka sadiitti qoodama. Tokkoffaan product approach dha. Product approach irratti value added approach dha. Value added approach yoo jennu waan tokko akkuma value irratti hojjetame. Fakkeenyaaf amma oomishni tokko oomishame miti final gudiinsaa erga oomishameen booda umarra gaafa gurgurtaa bahu value added gabaa keessatti kan dhiyaatan isa walitti qabni tokko tokko walitti edaanee kan measure goonutu product approach jedhama. Calculated by adding market value hundumaa walitti qabne yoo edaane maali jennaani product approach. Inni kun seektarii kam keessatti haa taasifamu? Seektarii keessatti kan taasifamu hundumaa wantoota gurgurtaadhaaf yookaan sarvisii fi gudii gara markeetii dhufan hundumaa yoo walitti edaane product approach jenna. Kun kan gara gabaa dhufanidha. Only the value of good and the service are included in the avoid double counting. Egaa double counting dhumuudhaaf aabuudhaaf maali goona jechuun wanti tokko akka irra deebi'ee lakkaawwamne gochuudhaaf value adii keessatti maali goona kan dhumaa yookaan immoo final gudii oomishamanii markeetitti kan dhiyaatan oomishamanii gurguraaf kan dhiyaatan isaan duwwaa irratti based kan nuti taanu jechuudha. So deebii keenya maal jenne duratti expenditure approach jenne. Expenditure approachin kunniin komponentii arfan wal keessatti qabatee kan hojjetamudha. Komponentiiwwan arfan expenditure irratti taasifamu. Expenditure approach jechuun kun baasii ba'een kan inni baasilee ba'an walitti kan edaanu ta'a. Baasilee ba'an walitti edaanee maal arganna? Expenditure approach dhaan GDP arganna. GDP is adding to expenditure and the final good in the produce in country by all sector of economy. Economy keessatti jechuudha kan nuti maal goonu baasii ba'ee walitti edaanudhaan kan nuti lafa goonu jechuudha. So asirratti gaa GDP maal ta'ana estimated what the sum of personal consumption kan jennu C eda'u gross investment investoroonni garagaraa private dhaan kan isaan invest godhan plus E akkasumas immoo government purchase mootummaan immoo baasii inni baasu
Bilaas C akkasumas immoo inni umarraa maal inni net exportidha jechuudha. Net exportii jennee lafa goona kunniin hundumtuu walitti fayyadaman maaliin nu kennure expenditure approach dhaan GDP nu kennu. Inni biroo income approach. Income approach immoo kan inni calculate ta'u jechuudha. Income wan argamu walitti hidhaaniti. Kunniin income approach kan jedhamu immoo income wan argamu hunduma maal goonetti walitti hidhaaniti jechuudha. All factor of production maal goone walitti hidhaaniti. Kanaafuu then GDP is the sum of income allowance factory amma GDP akka income approach dhaan reegamu jechuudha yookaan immoo yoo calculate ta'u factor production income in argatu warri hojjetan jechuudha. Akkasumas immoo salary kafalamu, rental income, interest income, profit walitti qabnee hunduma isaanii maal goonetu idaanitu. Garuu yommuu income kana idaanu wantoota kanneen hunda walitti idaanii maal irraa hir'isna subsidy fi transfer pay kan jedhamu irraa dhifna jechuudha. Subsidy jechuun dogomaa yookaan beenyaa gargaraa namootaa kennamee fi transfer payment immoo tuyyu directly kafaltii directiin tokko nam tokko directly isa bira ga'u jechuudha. Isaan kanneen irraa hir'isneetu jechuudha. Gaafiin inni arfaffaan what that inflation reverse. Egaa gaafiin kun inflation maal ibseetti? Inflation reverse kan jedhudha. A regular and continuous rise in the general price level. B a continuous decline in general price level. C a situation where price remain unchanged. D a decrease in the consumer price index. Egaa inflation is akkamitti ibsitu? Gara deebitommuu deebinu deebin isaa maalidha jechuudha? Eetaa deebin. Maaliif eetaa kan jennu halaalu. Amma inflation kan jennu kun inflation kan jennu kana keessatti jechuudha. Inflation kan jennu kanatti yeroo qaala'insi jireenyaa mudatu tasa waan qe'ee ol ka'ee gisee tokko gadi bu'u oduun taanii qaala'insi jireenyaa kun haala itti fufaa ta'eenii fi haala kontiinasii qabuun qarshiin yookaan baasii wantoota ittiin binnu yommuu dabale isatu inflation jedhama. Fakkeenyaaf laala deebisa. The world inflation represent regular and continuous rise in general price. Egaa inflation kan nutti himu maal inni wantoonni regularly yookaan dabalaa deeman ta'e gatii wantoota general pricing jechuudha kan dabalaa deemu yommuu ta'e maali jennaani inflation jennaan. Kanaaf inflation kan ibsu maalidha? Average increase of price level. Price level yookaan gurgurtaa wantoota qarshiin isaanii akka malee yeroo tokko kan dabalu yoo ta'e yeroo tokko itti fufaadhaan haala itti fufaa fi haala regular ta'een kan dabalu jechuudha. Kanaafuu maal agarsiisa inflation? Rise in price nutti agarsiisa. Dabaluu gatiin wantoota dabaluusaa nutti agarsiisa. Asirratti amma decrease in consumer price index kan jedhu kun diirratti consumer price index hin dabala inflation keessatti malee gadi hin bu'u. Situation where price remain unchanged kan jedhu unchanged miti hin jijjiiramu hin dabala jechuudha. Akkasumas immoo continuous decline jedha asirratti continuous decline hin taane continuous rise odoo ta'ee deebitaa jechuudha. Deebinsaa eedha. Gara birootiin immoo gaafii shanaffaa ilaallu how the unemployment rate calculated. Unemployment rate akkamitti calculate ta'a? Unemployment rate akkamitti calculate kan jennu halaalume. A percentage of the population that is retired. B percentage of labor force that is employed. C percentage of the population that is economically inactive. D percentage of labor force that is not employed but willing to work. Egaa deebii kana ofii keechanii yaala sogoonni sadiin qabdu. Deebiin isa kana maali ta'a? Diita. Deebiin isa kana diitaa jechuudha. Mee halaallu akkamitti akka ta'u? Sorry asirratti diitaa inni kun diidha. Fakkeenyaaf halaallu amma akkamitti dii akka ta'u number of unemployment rate kan jennu kun number of unemployment over labor force. Kanaafuu ammallee times 100 percentage kan jennu suni 100 labor force over isaati. Not employed kan jennu immoo number of unemployment. Biidhaan akka wal siin jalaan buune odoo maalitii akkas ta'a deebiinsaa bii kan ta'uu danda'u odoo number of employment odoo jedhe number of employment odoo ta'e deebiinsaa biidhaa jechuudha. Kanaafuu amma deebiin kanaa maalitaa diita. So graafii kanarratti akkuma arginu amma fakkeenyaa fi asirratti akkuma argitanii labor force kan argatamu number of employed plus number of unemployment. Number of unemployment immoo number of unemployment rate isaa jechuudha. Unemployment rate number of unemployment over labor force dha. Kanaafuu diitaa jechuudha deebini. Akkasumas immoo labor force
participation rate kan jedhamu immoo akkamitti hojjetama? Labor force participation over adultii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa inni sirriin hin sirreeffatu. Deebiin isaa inni sirriin maali ta'a? D ta'a jechuudha. Inni kun deebiin isaa D ta'a jechuudha. D ta'a. Gama birootiin gaaffii ja'affaatti haa deebinu. Gaaffii ja'affaan akkasitti what is the peak in the business cycle? A. The lowest point of economic activity. B. The point where economic growth is slowest. C. The highest point of economic activity. D. The point where deflation is highest. Deebii kana ofii kecheen dura hojjedhaati deebiitti deebina. Egaa deebii kanaaf amma piikii jechuun maali jechuudha? Yeroo economic growthiin yookaan immoo economic maalirra ga'e? Highest point irra ga'edha. Highest point irra ga'edha. Kanaafuu deebiin isaa C ta'a. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Tokko tokkoon haa ilaallu. An expansion kan jedhamu achi keessatti expansion kan jedhu iddoo economy reef itti ka'aa jirudha, increase ta'aa jirudha yookaan growthiin garamitti deemaa jirudha, gara guddachaa dhufuuti kun economy growth reef yeroo itti galmaa deemudha. Kanaafuu increase yommuu itti ta'udha malee peakii miti. Peak kan jennu kana garuu highest point amma kana isinitti agarsiisu. Inni kun economical cycle. Isheen asitti kufeeraa jennu taaf jedhamtee waamamti. Isheen tun taaf jedhamtee waamamti. Asii yoo akkana wal deemu kana maal jedhamee waamama? Expansionii jedhamee waamama. Expansionii jedhameera. As gubbaa yoo ga'u amma piikiidha. Piikii kan jennu kun yeroo economiin highest point irratti ga'u business cycle keessatti jechuudha. Akkasumas oomishni oomishamu maximum irra yommuu itti ta'u jechuun oomisha guddaa oomisha yeroo itti dandeenyuu fi unemploymentiin yeroo itti hin jirre full employment yommuu itti ta'anii fi inflationary pressurein asitti mul'ata. Inflation asitti mul'ata. Maaliif haa namoonni economiin guutuurra waa jiru. Gadoo deemu immoo contract ta'a. Contractionii jedhama inni kun contractionii jedhama. Asirra garuu immoo taafii jedhama. Taafii kan jedhamu the last point of the economic cycle last taafii jedhamti isheen gadi buutuun tuni akkasuma jechuudha. Phase arfaniin deddeebi'aa deema. So contraction kan jedhamu kun yoo economic growth maali ta'aa deemu gadi bu'aa deeme gara taafiitti dhufu jechuudha. Peakiin immoo yeroo maaliti? Yeroo high irra ga'e economiin yeroo highest irra ga'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka filannoon jedhutti maal jedha? Tokko tokkoon lafa goon lowest point of economic kan jennu maal jenneera? Taafii jenneera. Akkasumas immoo point where economic growth is low jechuun guddinni isaa gadi bu'aa deemu contractii ta'aa deemu. Economy lowest yoo ta'u gadi bu'aa deemu contractii ta'a. Lowest pointiin immoo taafiidha jechuudha. The highest point kan ta'u immoo peakidha. The point where deflation is highest. Ammallee deflation highest jechuun deflation gadi bu'aan keessatti yommuu jiru ammas taafiidha jechuudha. Yeroo economiin gadi bu'e jechuun tokkumaa jechuudha. Deebiin isaa C ta'a. Gara gaaffii torbaffaatti yommuu deemnu gaaffii torbaffaanii what does structural unemployment occur? Why does structural unemployment occur? Egaa structural unemployment maaliif mudata kan jedhudha. A. Due to the deficiency of aggregate effective demand. B. During translation between jobs. C. When the economy is on regression. D. Due to the lack of adjustment between demand for and supply of labor. Egaa deebii keechan nakaa. Kana gaafa laallu jechuudha. Unemploymentiin structurally maaliin mudata? Unemploymentii baay'eetu jira. Unemploymentii gara 5 akkanatu jira. Garuu kitaabni keessa 3 lafa ka'a. Frictional unemploymentii, structural unemploymentii, cyclical unemploymentii. Kan biroo immoo under unemploymentii kan jedhu siin jira jechuudha. Under unemploymentii kan jedhaman siin jira. Akkasumas immoo persistence unemploymentii kan jedhaman jira. Isa gisee biraa barattu. Amma maaliidhaaf mudata structural unemploymentii sababa maaliitiin kan inni mudatu? Sababa due to lack of adjustment between demand and supply fi demand yoo wal qixxaachuudhaa baate kan mudatudha. Maaliin structural unemployment kun mee alaalu tokko tokkoon alaalu D ta'a jechuudha deebiinsa. Frictional unemployment kan jennu kun frictional unemployment is normal unemployment jechuu ni dandeenya. Maal waa'ee ta'ee fi fakkeenyaa fi namni tokko hojiidhaa akkuma baheen hojiidhaa yuunivarsiitii eebbifamee gabeen ji'a tokkoof ji'a lama maal soqa hojii soqa. Kanaafuu yeroo inni jidduu san keessa hojii soquuf dabarsu sanatu maali ta'a? Unemployment jedhama. Inni sun frictional unemployment. Namni tokko immoo hojii hojjechaa ture hojii sun itti mijachuu didee hojii biraa soquudhaaf hojii gallakkisa. Yeroo akkasitti gallakkisisu maali ta'uu deema? Frictional unemployment jedhama. Kunika occurred during the when workers jechuudha. Between jobs which is take time. Hojii barbaadu yommuu employeriin tokko itti deemu individualiin tokko immoo hojii yeroo itti barbaaddatu jechuudha. Job opportunity yeroo itti barbaaddatu frictional unemployment jedhama. Inni immoo cyclical
cyclical unemployment kan jennu yeroo economiin great deficit jalatti buutee yookaan immoo kufaatii guddaa jalatti yommuu buute maali ta'a? Cyclical unemployment jedhama kun sababa depression'iitiin yookaan business cycle keessatti yeroo economiin taafii kanarra dhufu yookaan immoo economiin kufu kan dhufudha inni kun cyclical unemployment jedhama. Structural unemployment kanaadha kan maal ta'aa deemu kan yeroo namni beekumsa isaatii fi iddoo hojii isaa wal madaaluudhaaditi. Fakkeenyaaf namoonni kaampaanii sun kan barbaadu nama maastariidhaan kaandideet ta'e yoo ta'e namichi immoo digirii tokkoffaa qaba yoo ta'e kanaaf hojii fi haalli barumsa isaa waliin madaalu yoo ta'eef lack of adjustment irraa kan dhufu unemployment kun odoon barbaadamin involuntary ta'ee odoon barbaadamin kan dhufutu structural unemployment jennaan. Kanaaf mee filannoowwan isaa tokko tokkoon ilaaltan amma tokko tokkoon ilaaltanii structural unemployment jedhee nu gaafate due to deficient of effective demand kan jedhu kun maal ta'aa kun sababii cyclical ta'a. During transition between job hojii barbaaduudhaaf yeroo deemnu immoo frictional job ta'a. Akkasumas immoo within the economy recreation kan jennu immoo economy kufeera yoo ta'e innis maal ta'a? Cyclical unemployment ta'a. Due to adjustment of between demand and supply kan jennu kanatu maal ta'a? Structural unemployment ta'a jechuudha. Bifa kanaan laaluu qabdu. Inni biroo immoo gaaffii saddeettaffaan jechuudha. How is the balance of trade defined? A. Difference between GDP and GNP. B. Difference between export and import. C. Total value of good and service product in country. D. The financial translation between a country and the rest of the world. The answer will be B. The answer will be B. Why? Maalif ta'e trade balance you can trading kun balance trade akkamitti ibsama kan jennu gaafa laallu garaagarummaa GDP fi GNP jidduu jiruun in ibsamu. Akkasumas immoo total value all good in the service product in country oomisha biyya keessatti oomishame kan ibsu produce kan ta'u GDP mataa isaatti in ibsamu. The financial translation between country and the rest of world ittiin in ibsamu. Kan inni ittiin ibsamu export fi import maali gochuudhaan garaagarummaa isaa ibsuudhaan. Kanaafuu net export kan jennu sana lafa goonaa jechuudha. Mee ibsa isaa haalaalu deebiin kanaa maali ta'e inneerra biitaa inneera deebiin isaa biitaa ibsa isaa haalaalu. The balance of trade another microeconomics variable that affect national economy. Balance of trade ni microeconomics problemii keessa yookaan variable keessa tokko ta'ee economy biyya tokkoo kan affect gochuu danda'udha. Akkasumas immoo the balance of trade kun kan inni nutti ibsu garaagarummaa maaliitiin export fi import ti. Garaagarummaa export fi import ti. Kanaafuu biyya tokko keessatti export fi import isaa maal fakkaata kan jedhuun kan nutti ibsitu balance of trade ta'aa jechuudha deebiin isaa B. Gaaffii saglaffaan akkasuma how does inflation impact the purchasing power of money and the standard of living in economy? A. Inflation increases the purchase power of money, leading to higher standard of living. B. Inflation decreases the purchasing power of money, meaning the same amount of money buys fewer goods and service over time. C. Inflation has no effect on the purchasing power of money over the standard of living. D. Inflation stabilizes the purchasing power of money, keeping standard of living consistency. Deebisaan afkaa. Egaa gara deebiitti yommuu deebinu deebiinsaa maali ta'a? Biitaa. Sababiin inni biita'uuf maaliifi? Sababiin inni biita'uuf maaliifi? Inflation kan jennu maalidha inneerra qaala'insa jireenyaati inneerra. Inflation kan jennu qaala'insa jireenyaati. Kanaaf inflation akkamitti ibsama? Inflation dhiibbaa akkamitti power of money irratti, purchasing power of money irratti fi standard of living irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhuu fi hammi waa bituu qarshiidhaan maal gadi bu'a. Kanaafuu the purchasing power of money maal ta'a? Decline ta'a. Standard living noo maal ta'a? Gadi bu'a. Standard living illee qarshiin nuti harkarraa qabnu illee gadi bu'a. Irratti gaafa laaltani maal jedhu? Increase the purchasing power of money. Gonkumaa dandeettii waa bituu qarshiidhaan hin dabalu. Bira dabarra kan lammaffaa irratti immoo inflation decrease the purchasing power of money eeyyeen inflationiin dandeettii waa bituu qarshiidhaan maal godha gadi buusa. Akkasumas immoo maal jechuu keenya qarshii baay'een ammauntiin qarshii barreen gaddaati baranaalee waluma qixa ta'an waan xiqqoo bitaa deemu jechuudha. Kanaafuu dandeettii waa bituu qarshii maal ta'eera gadi buteera deebiin bihin ta'a jechuudha. Siirratti immoo maal jedhaa siirratti inflation no effect purchasing power of money odo effect qabaachuu baate maalif sila inflation kaasna ibsilaawu waa inflation maalif kaamna standard of living irratti dhiibbaan qabu odo ta'e maalif kaam inni diimaal jedha inflation stabilize purchasing power of money keep standard of living constant. Egaa inflation intasgabbeechaa jedha. Inflation purchasing power of money intasgabbeechee teechisaa jedha. Inni kunis sirrii miti jechuudha deebiinsaa biita yoo ibsa isaa laallu obviously
what happen price rise money buys less and the standard living decline over time. Egaa beekamaadha gaafa inflation biyya keessa jiru wanti ittiin binnu price isaa hin dabala akkasumas immoo qarshii baay'ee maalii bitti waan xiqqoo bittee galtii kanaafuu standard of living haala jireenya hawaasallee gadi bu'aa deema. So therefore inflation increase the cost of living kanaafuu standard of living irratti maal godhaa wanni ittiin binnee fayyadamnu sana jireenya keenya keessatti baasii baafsiifnu maali godhaa nutti dabaluudhaan akkasumas immoo purchasing power keenyas maali godhaa dandeettii waa bituu qarshiidhaas gadi buusaa jechuudha deebiinsaa biitaa. Kurnaffaan which economists work were predominant until the Great Depression advocated for hand-off policy approach. A. John Maynard Keynes, B. Alfred Marshall, C. Milton Ferdinand, D. Adam Smith. Egaa kana deebiinsaa maali ta'a? D ta'a. D ta'a deebiin. Sababii maaliitiif D ta'e kan jedhu ilaalla deebiinsaa maali ta'a? D ta'a. D sababbiin ta'e hand-off kan jedhu kun poolisiin kun maali? Poolisii laissez-faire. Poolisii laissez-faire kun immoo capitalist economy keessatti. Capitalist economist kan immoo kan advocate godhee yookaan immoo oofaa ture eenyudha inni Adam Smith. Kanaafuu Great Depressionidhaan dura predominant poolisiin ture yookaan immoo ilaalchi ture yaadni ture maal inni Great classically jennu san yookaan classically kan immoo kan adeemsaa turan classical approach Adam Smith fa'aa jechuudha. Classical view predominant economic philosophy keessaa tokko akka ta'een beekama Great Depression dura jechuudha. Akkasumas Adam Smith fa'aatu isa kana maalii gochaa ture yaada kana adeemsaa ture. Kanaaf hand-off kan according to classical thinking given flexible pricing ofiisaati of ajjeefti godha yeroo fluctuation mudatu kan bu'ee ba'uu economyidhaan mudatu economy'n ofiisaati of sirreessa jedhu Adam fa'aa jechuudha. Adam Smith fa'aa ofiisaati of sirreessa. Kanaafuu activity will be rather be calculated that they would adjust by to full employment. Officiatii maaliif gooti gabaani harka isheetiin officiatii bakkatti of deebisti. Yeroo kufaatiin dinagdee dhufe ofii bakkatti of deebisti danii lafa kaan. Kanaafuu hand-off kan jennu kun marketiin officiatii maaliif gochuu dandeechi jechuudha. Officiatii of tasgabbeechuu qabdi kan jedhudha. Yaada eenyuti? Yaada classicality. Eenyutu yaada kana gaggeessaa? Adam Smith fa'aa jechuudha. Gaafii 11ffaan akkas jedha. How did the Great Depression challenge classical economic thinking? A. It demonstrates the aggregate demand can be unstable. B. It is validate the effectiveness of supply and the side policy. C. It is confirm the policy of ineffectiveness proportion. D. It highlighted the importance of laissez-faire policy. Tole gaafii kana yommuu ilaallu amma gaafii kanas yommuu ilaallu Great Depression kun akkamitti challenge godhe kan jedhu keessatti jechuudha. Economical dura classical economic thinking yaanni classical maal ture kan jedhu beekuu qabdu. Classical maali jedhu economy keessatti gabaan mataa isheetiin maali of gooti full adjust of gooti jedhanii lafa kaan. Full adjust of gooti. Kanaafuu supply fi maalitu demand tu supply fi demand tu ofii isaaniitti create godhataa jechuudha. Gabaa isaaniitti to'ata jedhaniitu lafa kaan. Kanaaf deebiinsaa maalita akkamitti dhiibbaa godhaa? Biidhaan biitaa jechuudha. Maal gochuudhaani validate gochuudhaan yookaan immoo seera supply sidein ofii isaatii waan barbaadu uummachuu hin danda'a. Akkasumas immoo demand sidein waan barbaadu uummachuu hin danda'a jedhu san cabsuudhaan validate gochuudhaan classical Great Depression nutti agarsiisa. Great Depression kan jennu kun biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti 1929 hamma 1933 tti economical depression mudate. Kufaatii economy isa guddaa akka addunyaatti mul'ate. Yeroo sana demandin ofii isheetii maali gochuu hin dandeenye? Of adjust gochuu hin dandeenye. Seerri supply fi demandin ofii isaaniitii maali tasgabbaa'uu hin danda'u. Stability market uumuu hin danda'u jechuun hojjechuu hin dandeenye irra darbame yookaan hin cabe jechuudha. Kanaafuu Great Depression kun akkamitti classical economy challenge gochuu danda'e? Seera supply fi demandin ofii isaaniitii maali isaanii effect taanii ofii creating godhatu kan gabaan tasgabbeechuu jedhu sanatu cabe jechuudha. Validate jechuudha. Deebii kana olaallu deebiin P'dha. The deep and the lasting impact of Great Depression early 1930s change the classical thinking. Egaa Great Depression kan jennu kun yoomirraa mudate inni 1929 jidduu kan turedha. Inni kun classical thinking guutummaan guututti impact gochuudhaan hin jijjiire jechuudha. Akkamitti dura isaan maal jedhu warri classical thinking gabaan marketiin tak ofii isheetii self corrected ofii of sirreechiti. Yoo economiin inflation ta'u ofii sirreechiti. Economiin deflation yoo ta'u ofii sirreechiti. Inni lafa kaan harkaan harkatti jechuudha. Harkaan harkatti ofii isheetii sirreechiti. Kana immoo kan isheen sirreechituu danda'u maalidha? Humni biroo kan poolisiin biroo doo jidduun galeen demand fi supply dhaan jedhaniitu lafa kaan. Moreover, kan isheen of sirreechitu even that Great Depression contradict said law which that
supply credit is on demand. Egaa kun immoo maaliif cabseeti kan inni nutti agarsiisu great depression contradict kan inni ta'e seera law sees law kan jedhamu jira. Seera lawun kun supply credit it is on demand kan jedhu. Supply credit it is on demand kan jedhu waa'ee ta'eef isa sana cabsee demand fi supply kan jedhu sana valid gochuudhaan contradict ta'uudhaan yookaan immoo yaada faallaa fiduudhaan maalii godhee nutti agarsiisee jechuudha great depression. Mee gara filannootti yommuu deebinee ilaallu tokkoffaa irratti it is demonstrate that aggregate demand can be unstable. Maal nutti agarsiiseedha? Demandiin tasgabbaa kan hin taane nutti agarsiiseedha. Inni irratti demandiin qofti odoo hin taane supply side policy akka tasgabbaa ta'e nutti agarsiisuu qaba lamaan irratti jechuudha. Confirm the policy effectiveness proportion. Egaa policy effectiveness ta'uusaa inni policy iyyuu fayyadamu. Fakkeenyaaf classically policy iyyuu fayyadamu si'a jalqabaatu irratti they highlight the importance of laissez-faire kan jennu kun hand off jechuudha yookaan immoo free market jechuudha. Free marketiin important akka taatu nutti agarsiisa. Free marketiin akka dadhabdu taate nutti agarsiisa jechuudha. Great depression gaaffisaa deebisaa B ta'a jechuudha. Inni taan immoo gaaffii 12ffaanii what is the formula of aggregate demand? Formula of aggregate demand jette. Aggregate demand kan nutti agarsiisa. AD is equal to C plus I plus G. C AD is equal to C plus minus I minus G minus X minus M. B AD C minus I minus G plus X minus M. D AD C plus I plus G plus X minus M. Tole. Deebiin isa kanaa jechuudha gabaabumatti D ta'a. Maaliif D ta'ee jennee haa ilaallu. D ta'a gaafa deebiinsa. Gaafa D ta'u aggregate demand jennee aggregate demand expansion irratti yookaan mala yookaan approach expenditure itiin gaafa measure goonu GDP yookaan immoo GDP maal jenneerra yookaan immoo aggregate demand fi GDP tokkuma waa'ee ta'eef aggregate demand or GDP consumption plus investment plus government purchase plus net export jenne. Net export immoo maal ishini is equal to export kana biyya keenya biyya alaatti erginu minus imported x minus m. Kanaafuu inni kun sirriidha. Inni kun minus inni kun immoo minus qaba. Kun immoo sirrii miti jechuudha. Kanaafuu deebiinsa D ta'a jechuudha. Duratti ilaalee jira waa'eetiif kana. Estimately kan inni itti samta tokkoffaa consumption edaa malaala sum of consumption C eda'uu jechuudha. Akkasumas investment I eda'uu jechuudha. Akkasumas immoo maali G akkasumas eda'uu maaliti NT yoo N maal ta'e X minus M yommuu ta'e jechuudha. Gaaffii 13ffaan which of the following is not true about microeconomics? A. Macroeconomics is relatively old branch of economics. B. Macroeconomics is study over all behavior of the economy. C. Macroeconomics is study of the structure and the performance of nation in economy. D. All of the above. Deebii kana ibsa gaaffii 14ffaa isin deebisatan asinitti garuu deebiin isaa maali ta'a? Note the about microeconomics kan jedhu irratti deebiin isaa A ta'a. Relatively old branch kan jedhu kana jechuudha. A ta'a. Deebisaa 14ffaadhaan booddeen isin deebisa jechuudha. Answer explain after question 40 14ffaadhaan booda isin deebisa. Maaliif wal qabata waa'ee ta'eef. Gaaffii 14ffaan akkas jedha. The book entitled The General Theory of Employment, Interest and Money is written by A. Adam Smith, B. John Maynard Keynes, C. Karl Marx, D. Minister of Education. Gara deebitamu deemnu kitaaba kana eenyutu barreesse? General Theory of Employment, Interest and Money kan jedhu eenyutu barreesse? Kitaaba kana eenyutu barreesse? John Maynard Keynes tu barreesse. B ta'a deebinsa. John Maynard Keynes tu barreesse. Macaafa isaa yoo barreessu jechuudha deebiin B ta'a. Microeconomics relatively amma jalqaba irratti gaaffii 13ffaa irratti maal jenne kan sirriin taane microeconomics fi microeconomics gaafa wal bira qabnee ilaallu microeconomics ni jennu kuni microeconomics dhaan booda dhufe. Kanaafuu microeconomics relatively new branch dha. Gaaffiin garuu maal jedha asirratti microeconomics relatively old branch dha. Old branch dha. Kanaafuu old branch dhun taane new branch dha jechuudha. Kanaaf hin ta'u jenne microeconomics ibsu jenne kun waan hundumtuu ibsu waa'ee ta'eef. Kan biroo immoo
macaafa kana kan barreeche yookaan immoo the general theory of employment interest and money kan jedhu kana kan barreeche John Maynard Keynes. Namni kun nama yeroo jalqabaatiif microeconomics jecha jennu kun akka inni emerge ta'u akka inni uumamus taasiseedha jechuudha. John Maynard Keynes kun nama kitaaba general employment interest and money kan jedhu kan barreechee fi akkasumas immoo nama jecha microeconomics jedhus as fideedha. Kanaafuu microeconomicsiin haaraadha jechuudha. Haaraadha. Microeconomicsiin maalidha? Haaraadha microeconomicsiin ol bira qabamee olaal. Kuwwan microeconomicsiin ibsa amma fakkeenyaaf asirratti gaafii 13ffaa irratti jechuudha. Biin microeconomicsiin ibsa. Overall behavior qo'ata inneerra eeyyan overall behavior qo'atata akka walitti qabaa qo'ata jechuudha. Akkasumas study of the structure performance of nation akka structure ishii performance ishii kan biyyaan qo'atamti eeyyan microeconomicsiidha. Kan taane garuu relatively old kan jedhu kanaadha. Kitaabicha kan barreeche immoo John Maynard Keynes jechuudha. Gaafii 15ffaa Microeconomics help to understand and try to find answer for the following question except the problem of allocation of resource. B. Why do the output and employment sometimes fail? C. How does the government policy affect growth? D. How can business cycle are managed? Deebiin isa kanaa jechuudha. Aata. Eeta yookaan immoo aataa akka walitti isin jalaan bu'uun ibsa isiniifan kenna. Eeta amma akkamitti eeta isiitanii kunniin hundumtuu gaafii tokkoffaa irratti ilaallu hundumti isaaniitu outputii fi unemploymentiin akka maalitti akka biyyaatti. Problem of allocation of resource kan jennu kun akka dhuunfaatti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mana tokko keessatti hojjetaan tokko qarshii 10,000 argataa jenna. 10,000 kana dhugaatii garagaraatti yoo kan balleessu namni kun maaliif gochaa dhuunfaa isaatti balleessaa. Kanaafuu reesoorsii kan dhuunfaa isaatti allocated hin goone. Reesoorsiin akka biyyaatti yoo ta'e, neeshiniitti yoo ta'e sirriidha. Microeconomicsiitu qo'ata. Garuu namni tokko dhuunfaatti kana gochuu danda'a. Outputii fi employmentiin garuu akka biyyaatti. Government policy kan jennus akka biyyaatti. Business cycle kan jennus akka biyyaatti mudata waa'ee ta'eef deebiinsaa ta'aa jechuudha. Kunniin hundumtuu as keessatti hin jiru jechuudha. Gaafii tokkoffaa irratti deebitanii ilaaluu dandeessu yookaan immoo nootii kana ilaaluu hin dandeessu. Dura waasan ibseef irraan deebi'u jechuudha. Kan biroo gaafii 16ffaan akkasitti which of the following is true? Net factor income is equal to GNP plus GDP. GDP is equal to GNP plus NFI. GNP is equal to GDP plus net factor income. GDP is equal to net factor income plus GNP jechuudha. Deebiin kuni jechuudha. Siita. Deebiinsaa maalitaa? Siita. Kun akkuma walii galaatiyyuu GNP kan jennu kun gross national product is equal to GDP plus net factor income. Net factor income kan jennu kun biyyi keenya biyyi alaa waliin kontaaktii yoo qabaatanii amma fakkeenyaaf sila maal jenneerra fakkeenyaaf NP is equal to GDP plus net factor jennee lafa gooneera. Odo biyyi takka kontaaktiin qabdu ta'e kun amma odo 0 ta'e kun amma 0 odo ta'e maali ta'u 0 odo ta'e GNP fi GDP walitti maali ta'a ukaali ta'u yoo kiloos ta'e ekonomiin biyya tokko biyyoota biroo wajjin kontaaktiin qabu yoo ta'e odo kun negatiiva ta'e asirraan irra taa'amti ta'e GNP greater than GDP ta'a kun negatiiva ta'e net factor income oo negatiiva ta'e garuu osoo net factor income positiiva ta'e oo GNP less than irratti qaadhaa jechuudha. GDP ta'a jechuudha. Kanaafuu affectii sadii qaba jechuudha kanarratti. So kanaafuu maal ta'a deebisii jenne akkuma jenne net factor income GDP fi GNP hariiroo isaan jidduu jiru yoo ilaallu GNP is equal to GDP plus net factor income. Net factor income kun immoo faaktaroonni income biyya keenyatti kan oomishaman biyya keenya irratti kan argannu akkasumas immoo biyyoota biroo keessa deemanii kan other country keessatti kan hojjetamu irraa hir'ifneeti jechuudha. Kanaafuu akkasitti biyyoonni biyya keenya keessa dhufanii warroonni biyya alaas biyya keenya keessa dhufanii hojjetu warroonni biyya keenyas biyya alaa deemanii hojjetu. Kanaafuu warri biyya keenya deemee biyya alaatti kan hojjete sana hir'isuu warra biyya alaa biyya keenyatti hojjete sana. Kanaafuu amma namoonni baay'een biyya alaatiif ani biyya keenyatti investing godhan garuu keenya deemanii humnaanis ta'u laabooriyaanis ta'u hin hojjetu. Kanaaf kan achitti hojjete sana maayinesu warra biyya keenya keessatti hojjetanii goonetu maali ta'a? Net factor income ta'a. Net factor income yeroo tokko negatiiva ta'a, positiiva ta'a, 0 ta'a. Kun immoo GDP fi GNP irratti dhiibbaa inni qabu laallee jira jechuudha. Gaafii 17ffaan which of the following is not true about measuring GDP? A. Only the value of good and service are included.
B. GDP is calculated by adding the market value of goods and services that are produced currently. C. Intermediate goods are included in the GDP calculation. D. GDP is measured by adding all expenditure of final good and service. Gaafa deebitti gaafa laallu GDP'n karaa kamiin kan inni meejar hin taane GDP keessatti kan inni hin hirmaatamne kamidha kan jedhudha gaafiinsa sirriitti ilaaltanii hordoftan nootidha. Kanaafuu GDP keessatti kan hin makamne yookaan hin dabalamne kamidha kan jedhuuf deebiinsa siita deebiin siita intermediate good kan jedhu kun kutaa 11tti kan isin baratanii fakkeenyaaf GDP'n kan inni meejar ta'u maarkeetii keessatti kan dhiyaatan final goodidha. Final goodii kan jedhu oomishni isaanii xumuramanii consumptioniidhaaf kan dhiyaatanidha. Kanaafuu final goodii kan jedhamani oomishaaf kan dhiyaatanidha. Kun GDP keessatti ni herregama. GDP calculated market value of the service produced in currently. Egaa kan inni immoo measure godhu oolii odoo hin taane kan baroota darbee odoo hin taane currently wantoota produce ta'aa jiran ammatti jechuudha. Isaan markeetii keessatti market value dha kan inni measure ta'a sirriidha. Lammanni immoo tuyyuu intermediate good kan jennu kun meeshaalee jiddu galeessa fakkeenyaaf amma gaafa faabirikaan daakuu tokko daakuu oomishuudhaaf qamadii fudhataa miti qamadichas daakuchas daabbichas kan irra ennoo ta'e irra deebinee irra enneen. Kanaafuu maal goona nuti final goodii daabboo sana duwwaa irra enne maaliif consumptioniidhaaf dhiyaata waa'ee ta'e garuu daakuu idaanee dura qamadii idaanee reega GDP biyyattii irratti qabeenya biyya irratti daakus idaanee deebinees qamadichas idaanee daakus idaanee daabbochis hodaan irra deebinee intermediate jedhama. Intermediate kanneen jedhaman wantoota jidduutti argaman oomisha jidduutti kan argaman fakkeenyaaf amma akkuma sallee fudhanne sana qamadii irraa kaanee daakuu goonee daakuu daabboo hogoonu daakuunii fi qamadii sun jiddu galeecha meeshaalee jiddu galeecha jedhamu. Maaliif akka inni oomishamuuf ta'an garuu meeshaalee final goodii miti. Final goodiin daabboo sanaadha jechuudha. Kan biroo immoo GDP measure adding expenditure of final good and service. Final goodiidhaaf baasiin baasifamullee GDP keessatti hin galaa jechuudha. Inni kun kutaa 11 jira. Kan biroo immoo 18ffaan to calculate indicator of quality of life is measuring development UND developed an index of known as maal jedhameetu waamama United National Development Program kan jedhuun measuring quality ilma namaa measure ittiin gochuudhaaf hundeeffame maal jedhameetu waamama A per capita income B HD C CPI D GDP deflector jedhamee. Deebiin kana Human Development Index dha. HDI jedhama. Human Development Index dha. Kuni United Nation Organization ituyyuu maal godhe meeq godhe development programidhaaf. Kanaafuu per capita income kan jennu ilmi namaa qarshii inni totally average dhaan argatudha. Ilmi namaatiif qabeenya GDP biyya tokko yoo population isaatiif hiramu per capita income. CPU kan jennu kan inflation itti measure goonun GDP deflector kan jennu kufaatii GDP jechuudha. Kanaafuu beta deebiin the answer is B. This leads us index called Human Development Index. Human Development Index deployed by United Nations Development Program. Egaa Human Development Index kana kan meeq godhe eenyudha isaanii United Development Program dha. Yeroo tokko maal jedhameetu waamama Quality Life of Index jedhameetu waamama. Quality Life of Index jedhameetu kan waamama. This is basically non monetary. Yeroo tokko kun mootummaa jala kan bulu don taane kan dhaabbanni ijoo garagaraa irratti hojjetudha. Development measure kan gochuun nu gargaarudha jechuudha. Waa'ee ilmi namaa jecha jira quality jireenya isaa maal fakkaata kan jedhu measure gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Inni taanu gaafii 19ffaanii an inflation that occurred in dual or triple digit of annual rate for short period of time is called hyperinflation, creeping inflation, working inflation, galloping inflation jedha. Egaa deebiin kanaa salphumatti D ta'a. Deebiin sadii ta'a. Maaliif D ta'e kan jennu haalaalu. Amma gaafii sirriitti akka hubattaniif asitti maal jedha dual and triple jedha. Kana jechuun jaambii godha jechuudha yookaan utaaluu yookaan immoo tiyyuu maalii gochuu isaati digitiidhaan triple yookaan sadii digitiidhaan digitii 30 yookaan 20 akkanatti percentage 20 30 akkatti kan utaalu yoo ta'e in short period keessattidha asitti gaafii ilaala in short period. Hyperinflation kun kan uncontrolled hin taane 50 ol yoo ta'edha. Creeping inflation tun single digit 0 hanga 3 jidduu taatedha. Working inflation xiqqoo deemeera 3 amma 9 jidduu
maalota singilii nuti gaaloppiin kan jennu kun jaappingidha dhiitaa jechuudha. Tokko tokko nuu ilaallu immoo creeping inflation tun maalidha ishini moderate inflationidha kan biyya keessatti akka tasaa mul'attu level ishee persistency haala itti fufaa ta'een taayimii kennama keessatti jechuudha. Parsantii 3 fi isaa gadiin kan dabaltu yoo ta'edha isheen tun kun waggaa keessatti. Working inflation kan jennu kanaadha. Kan xiqqoo maalirra creeping inflation irra xiqqoo jabaate single digitidhaan 3 hamma 10 innis immoo waggaa keessatti short period miti. Running inflation kan jennu immoo inni kun immoo xiqqoo wakii irra kan jabaatu ta'e wakii kanarra kan jabaatu ta'e parsantii 10 hamma 20 jidduutti parsantii 10 hanga 20 jidduutti innis waggaa keessatti. Duratti short liiniin hin jenneere galloping and jumping kan jennu kun inflation kun immoo quickly daddafee jechuudha. Dualii fi tripleedhaan kan jijjiiramu yoo ta'e fi short period keessatti kan jijjiiramu yoo ta'e galloping or jumping jennaan. Hyperinflation kan jennu kun inflation maaliin taane control ta'uu hin dandeenye jechuudha. Uncontrollable kan ta'e bakka control ta'uu kan hin dandeenye parsantii 50 ol kan darbe ji'a keessatti hyperinflation kanneen keessa worst inflation hyperinflation yoo ta'u moderate inflation kan jedhamtu immoo yookaan jiddu galeetti inflation jiddu galeetti yookaan qaala'insa jireenyaa jiddu galeessa kan jedhamtee waamamtu creeping inflation dha. Deebiin isaa maali taaree kanaafuu D ta'a jechuudha. D ta'a. Gaaffiin biroo ammas inflation kan wal qabatu which of the following is not true about inflation. Inflation idhaaf inflation dhugaa kan hin taane kamidha? The all time recorded inflation took place in Hungary. As a price rise, the real value of money in one wallet is also rise. The most extreme case of inflation are hyperinflation. There is a consistent pattern that words are associated with the inflation. Egaa kana yoo ilaallu inflation kamtu sirrii miti inflation kan hin ibsine kamidha kan jedhuudhaa fi biidha deebinsa inflation kan hin ibsine biidha. Sababbiin isaa maalaaf why sababbiin isaa amma Hangaariyaa keessatti inflation mul'ata inflation guddaa yeroo hundumaa jedhameetu ka'a. Akkasumas immoo most extreme case inflation sadarkaa olaanaa irra ga'e kan jennus hyperinflationidha. Yeroo waraanni jiru inflation ni mudata sababbiin isaa governmentiin qarshii print godha waan ta'eef. Kanaaf kan amma sirriin taane dogongora kan ta'e inflation kan hin ibsine price wantootaa yommuu dabalu qarshiin nuti waaletti keessaa qabnu kan qarshiin kiisii keenya jiru baankii keenya jiru hin dabalaa real value this is a false maalifi value qarshiin nuti harkaa qabnus maal gochaa deema gadi buusaa deema jechuudha. Tokkoon ilaallu the all time recorded inflation took place Hangaariyaa keessatti. Inflation guddaan agammaatti galmaa'e guddaa jedhamee waamamu Hangaariyaa keessatti bara 1946 galmaa'e. Inni kun manzilii waggaa keessatti jechuudha. Parsantii 41.9 kan ga'e jechuudha. Akkasumas immoo kwaadraalii itti dabaluudhaan parsantii meeqa gannee double price doubling every sa'aatii 15 fi tuqaa 3 jidduutti price waan tokko maalii ta'aa deema. Oduu halkan tokkoon buliin dabalii ta'a jechuudha. Amma gatii isaa yeroo sanatti wanti qarshii angule qarshii 10 ture jechuudha. Deeqa sa'aatii 15 keessatti sa'aatii 15 fi deeqa 30 kana keessatti meeqa ta'a? Dabilii ta'a birii 20 ta'a kan kun ture jechuudha. Inflation akkanaatu mudate jechuudha. Ganama baanii galgala yoo deebi'an dabilii ta'a. Amma ganama birii kumaan waa bisatanii deebi'anii yoo deebi'an 2,000 ta'a jechuudha. Dabil ta'uuf sa'aatii 15 duwwaa kan itti fudhatu jechuudha. Hangaariyaa keessatti all time of inflation jedhameetu kan waamamu. Hyperinflation kun eeyyan situation inflation akka malee ol ka'uudhaa fi uncontrollable kan ta'uu fi akkasumas most extreme case of hyperinflation kun inflation wan jiran keessa inflation akka malee maali ta'u bal'aa fi most extreme baay'ee ol ka'a. Akkasumas immoo yeroo waraanni jiru inflation maal ta'a hin dabala. Sababbiin isaa maalidhaa fi sababii maaliitiif dabala yeroo waraanni jirutti during major war yeroo waraanni jiru government need acquired a large amount of resources qabeenya guddaa barbaada. Waraana keessa seenee jechuun mootummaan qarshii guddaa barbaada. Qarshii guddaa barbaada jechuun immoo qarshii print godha. Qarshii print godha jechuun harka uummataa maal ta'eera qarshiin galeera. Qarshiin galee jechuun immoo resoursiin harka jiru san uummanni consume gochuu irratti xiyyeeffate waa'ee inflation maal ta'a deema dabalaati kan inni adeemu jechuudha. Dabalaata deema jechuudha. Gaafiin kun maali ta'ee deemisa B ta'a jechuudha. B ta'a. Itaanii kan jiru immoo gaafii 21ffaan the percentage of the population that is willing and able to work is the percentage of population that is willing and able to work is A. the labor force participation rate, C. unemployment rate, D. the natural unemployment rate, D. the labor force. Gaafii kana deebinsaa
D D sababbiin ta'uuf amma B fi Dtu walitti sin jalaa bu'a. B fi D'n walitti sin jalaa bu'a. Unemployment rate kan jennu kun namoota hojii barbaadan hojiis hojjechuu danda'anidha. Garuu yeroo hundumaa unemployment kan jennu kun warra hojjechuudhaaf fedhii qaban ta'anii odoo jiranuu namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko maal ta'a hojiitti kan hin hirmaanne yookaan fedhii hojii waliinginasii hojiis kan hin qabne ta'uu danda'u. Asitti wiilingi kan jedhu qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni unemployment kan ta'an hojii kan dhabaniif barbaadanii kan barbaadanis odoo barbaadanis hojii dhiisuu danda'u. Labor force kan jennu garuu unemployment fi employment walitti dabalamaniitu labor force kun percentage'dhaan agartanii percentage population willing fi able to workidha. Kanaafuu total labor force ta'a jechuudha deebinii. Akkasumas immoo unemployment rate kan jennu kun kan inni nutti ibsu percentage population ta'anii warra hojii barbaadan wanti tu workii yoo ta'an. Unemployment rate kan jennu wanti tu workii kan ta'anii fi hojii kan hin qabne akkasumas immoo willingness kan hin qabanidha jechuudha. Inni biroo immoo labor force participation kan jennu kuni percentage of population labor force jiru adultidhaaf kan ta'u jechuudha. 22ffaan the form of involuntary unemployment that happen where there is lack of adjustment between demand for supply or labor is known as. Egaa kana gaafii duraa tokko irratti ilaallee jira waa'ee ta'eef deebii kanaaf A. Structural unemployment, B. Cyclical unemployment, C. Fractional unemployment, D. Total unemployment. Deebii kana maali taare? A ta'a. Obviously A ta'a. Duratti deebisni lack of adjustment namni barbaadu fi dhiyeessiin bakka sanaa wal mijachuudhaa yoo dhabe structural unemployment akka ta'u laallee irraa A ta'a. Relatively gaafii torbaffaadhaan wal qabata waa'ee ta'eef. Gaafiin kun immoo akkas jedha. 23. Inflation is the cost of living and dash the purchasing power of money. Inflation maal godha? A. Increase in the inflation increase the cost of living and increase the purchasing power of currency. B. Decrease. C. Increase. D. Decrease. Increase. Maal godhame bakka daash kanatti galchaate deebii keessa lafa kaa'a. Deebiin isaa C ta'a. Inflationiin qaala'insi jireenya dandeettii wanna nuti binnu sana irratti koostii nuti baafnu kan qarshii nuti baafnu maal godha? Nutti dabala. Cost increase nutti godha. Akkasumas immoo purchasing power of money maal godha? Gadi buusa. Kanaafuu increase decrease godha jechuudha. Inflation increase the cost of living jireenya keenya keessatti waan barbaachisu ittiin bitannu increase nutti gochuudhaan dandeettii waa bituu qarshiidhaan decrease godha jechuudha. Deebisaa C ta'a. C. Therefore inflation increase the cost of living and decrease the purchasing power of currency. Kanaafuu wanni nuti binnu qarshiin isaa kostiin isaa nutti dabalaa dandeettii waa bituu qarshiidhaan gadi bu'aa jechuudha. Gizee qaala'insi jireenyaa jirutti. Gaafin itti aanu immoo which of the following is not true about the business cycle? A. Economic fluctuation is not regular and predictable. B. Recreation is common but irregular. C. Every boom is followed by Islam and vice versa. D. Business cycle is 5 distinct phases. Eeyyen gaafii kun deebiinsaa D ta'a. D ta'a deebiinsaa. Akkamitti D ta'e kan jennu amma business cycle kan jennu kuni feezii meeqa qaba? 4 qaba. Feezii 4 qaba. Inni asii ol ka'u maali jenneedha? Expansion jenneedha. Expansion. Asirratti maali qaba? Peak qaba. Gadoo deebi'u contractionidha. Asirratti taafidha. Kanaa waliin jiru. Feezii 5 qaba jetti. Dini feezii 4 qaba. Economiin maaliyaa? Boom inkaa hin bu'aa akkasumas yeroo islaam irratti beesdi ta'uudhaan bu'ee ba'uu economiiti. Recreationiin yeroo tokko tokko commonidha garuu irregular yoo jennu itti yaadamee yookaan immoo regular ta'ee yeroo tokko bakka hin dhufa jedhamee waan eegamu miti. Kanaafuu irregularda. Fluctuationin predictable yeroo ittiin taanee fi regular yeroo ittiin taanedha. Kun sirriidha gaafiin D ta'a jechuudha. Business cycle 4 distinct phase expansion peak and contradiction taa'utii jedhamu. Egaa feesii gurguddaa meeqa qaba? 4 qaba. Tokkoffaan expansion yoo asii ol ka'u, peak yoo asirra ga'u, akkasumas immoo contraction yoo gadi deebi'uu fi akkasumas immoo taafiin yoo jala kana ga'uudha. Akkana ta'a deema jechuudha economy. Business cycle jechuudha. According to some economists, every boom is followed by Islam and egaa fluctuation yookiin kuffaa ka'uun economy kun kan inni ta'u boomii fi ol ka'ee baddaa ba'u peak irra ga'u achi immoo gadi deebi'u islaamitti akkas deemsisaa jechuudha. Bifa kanaan kan inni ta'aa deemu jechuudha. Gadi bu'aa ol ka'aa kan deemudha. 25. Which school of thought base it is either writing of Alfred Marshall and his followers? As keessa school of thought kanneen keessa kan Alfred Marshall fi warra duuka bu'an barreechanii fi adeemsisan kamiin? Neoclassical economist, classical economist, Keynesian, monetarist.
Egaa deebii keechan akka deebistan abdiin qaba. Gaaffii kuni kan inni Alfred Marshall adeemsisu niyoo kilaasikaalii kan jedhudha. Niyoo kilaasikaalii kan jedhu kan eedha. Kilaasikaalii ikoonomistii kan adeemsisan eenyudha? Adam Smith fa'a. Keynesian kan adeemsisan warroota akka John Maynard Keynes fa'a. Monetaristii kan adeemsisan Alfred Montos. Kanaafuu warri kanneen hundumtuu kan adeemsisu kan immoo niyoo kilaasikaalii kan adeemsisu Alfred Marshall jechuudha. Niyoo kilaasikal based idea main on the right of Alfred Marshall and his followers. Egaa niyoo kilaasikaliin kun adeemsa eenyutiin namoota Alfred Marshall fi isa hordofanitu adeemsisaa jechuudha. Itti aanee kan jiru gaaffii 26ffaan all of the following are the new Keynesian economists except kanneen hunda keessaa hundumti isaanii new Keynesian warra deeggaran nama tokkoon ala. George Mankief, John B. Taylor, Steinor Fisher, John Maynard Keynes. Gaaffii kana salphumatti lafa gootanii hin deemtu. Gaaffiin kun deebisaa diitaa jechuudha. Kuuwwan hundumtuu new Keynesian keessa jira. John Maynard Keynes kan jedhamu garuu namicha Keynesian keessa jiru doon taane macaafa bara gizee microeconomics tokko jedhee hundeeffamu macaafa waa'ee employmentii, waa'ee manii fi waa'ee theorii isaanii kan lafa kaayetu John Maynard jedhama. Jalqaba irratti ilaalleerra. Kanaaf diitaa jechuudha deebiin. Kan new Keynesian barreechan George Arkifolov, Ildon Philip, John B. Taylor, Steinor Fisher, Oliver Brancher and George Mankief kan jedhaman warroota new Keynesian barreechan keessaa tokkodha. John Maynard garuu isaan keessaa tokko miti jechuudha. Gaaffii 27ffaan which of the following not true? Dhugaa kan hin taane kamidha? A. New Keynesian accept as a rational expression of hypothesis. B. New classical come up with the term of policy effectiveness proposition. C. The classical economic implied handoff policy approach. D. Monetarists argue fiscal policy address the microeconomic problem. Kamtu sirrii miti kanneen keessaa kan jedhu deebiin isaa diitaa. Fakkeenyaaf Keynesian rational expansion mootummaan akka jidduu galuu hin fudhatu miti. Kanaafuu mootummaan akka jidduu galuu hin fudhatu. Maalaan fiscal policy fayyadamee. New classical come up with the term of policy effectiveness. New classicaliin kan dhufe maalirraa dhufe classicalii kan jennu yaani duraa sun poolisiin isaa effect ta'uu dhabuu isaatirraa mathematically kan jedhu dabalatee dhufe jechuudha. Inni biroo immoo classical economy implied handoff. Egaa classical economy immoo handoff laissez-faire yookaan immoo free market akkasaan hordofan laalleera jechuudha. Kanaafuu diin maal jedha? Monetarist argu. Monetaristiin kan isaan itti amanan maal fiscal policy odoo hin taane monetary policy tu rakkoo microeconomics keessa jiru furuu danda'a kan jedhudha. Deebinsaa diidha. They argue that monetarist policy not fiscal policy address the microeconomics. Egaa monetaristoonni kan itti walii galan monetary policy tu rakkoo microeconomics keessa jiru hiika malee fiscal policy miti jedhaniitu lafa kaa'u jechuudha. 28 what does the term macroeconomics refers to? Egaa microeconomics keessatti maal bakka buute? Large, aggregate, international, small. Deebiin saayidha. Obviously beekamaadha kuni macroeconomics kan jedhuu fi MI fi ME ilaalleerra. Macroeconomics kan jennu maal jenneerra akka large ta'e ilaalleerra. Macroeconomics kan jedhutu akka waliigalaatti aggregateii qo'ata. Malee macroeconomics jechuun aggregateii jechuu miti. Aggregateii qo'ata malee walitti qabaa qo'ata malee internationally qo'ata malee internationally qo'ata malee large dha jechuudha. Large jechuun maal jechuudha? Micro jechuudha. Jechitti specifically small kan jennu immoo micro dha. Micro small kan jennu kun. So the word macro derived from the Greek word macro which mean large kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Kitaaba keessa irra jira. 29ffaan which of the following is not the focus area of microeconomics? A. Economic growth. B. Inflation. C. Employment. D. Distribution of income. Not the focus of microeconomics. Deebii kanatti qofa akkasiin rakkisuu nama mana yaa usillee itti yaadanii akka lafa gootan nan beekaa. Deebiin as keessa hin jiru. Deebiin as keessa hin jiru. Microeconomicsiin iddoon inni ittiin xiyyeeffanne hin jiru jechuudha. Iddoon inni irratti hin xiyyeeffanne hin jiru. Kanaafuu deebiinsaa maali ta'a? I ta'a. I nan kan jedhu bakka buufadhaati. I
nan kan jedhu bakka buufadha. Maaliif macroeconomics maarratti xiyyeeffata tokkoffaan economic growth irratti xiyyeeffata, employment irratti xiyyeeffata, inflation irratti xiyyeeffata, distribution of income irratti xiyyeeffata, macroeconomics policy fi international trade irratti xiyyeeffata. Deebinsa diinanidha macroeconomics bakkeen xiyyeeffanni distribution of income akkasumas immoo employment, inflation, economic growth kan jedhu iddoon irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Inni dhumaa maal jedha? What is the main goal of achieving economic growth related to macroeconomics? A. Achieving full employment. B. Reducing budget deficit. C. Price stability. D. Inflation. Main goal insa kamidha? Kanneen kecha main goal in macroeconomics kamidha kan jedhu. Gaafii kana maal jettanii akka isin lafa gootan siniifannisa deebiitti kennini garuu economic growth, full employment, price stability as well as reducing budget fi balance payment deficit kanneen irratti xiyyeeffatudha. Fair distribution of inflation kanneen irratti xiyyeeffatudha. Kana arfan irratti xiyyeeffata. Umara deebii kecha maal gootan kan jedhu comment irratti nan barbaada. Waa'ee ta'e fanan bira darbee kanaan kan fakkaatu paartii 2 economicsiitiin walitti deemna. Akkasumas immoo paartii 1 fi geography paartii 1 history paartii 1 isiniifan hojjedha gaafii jechuudha. Warri Telegram irraan barachuu barbaadan Marvel Wise kan jedhu salchi godhaati barachuun barbaada galmaa'uun barbaada jedha. Akkasumas immoo Marvel Wise kan tube kan jedhu gaafa salchi godhan Telegram nama 700 qabu ol yommuu argatta isarratti jechuudha. Gaafii kana hin argattu jechuudha PDF